Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dr. Birboo Caalaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalaati. Akkuma mata duree irratti argitan har'ammoo mata duree tokko qabadhee dhufee jira. Innis mata duree yeroo baay'ee gaafatamaa ture keessattuu mata duree dhiironni yeroo baay'ee gaafatan karaa garaa garaatiin kan gaafatan tokko irrattan waa qabadhee dhufee innis xiqqoo toora sanii wal qabatee gaafii kana wal qabatee confusioniin tokko waan jiruuf wanna namni beekuu qabu waan jiruuf wanna namni qulqulleeffachuu qabu waan jiruuf seera wal qabatee saayinsiidha wal qabatee ilaalcha jiru wal qabatee waan namni qulqulleeffachuu qaba jedhee yaadu waan jiruuf waan an beekurraa waan an ofii kiyyaa quba qaburraa isin hubachiisuu dhufee kanaaf warri YouTube chaanaalii kiyyaa haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Akkasumas immoo viidiyoo keenya like gootanii yoo jalqabdan nutti tola. Kallattumaan kara mata duree guyyaa irraa qabadhee dhufeettan isin dabarsaa nu wajjin tura. Egaa mata dureen guyyaa har'aa kunis maalidha? Waa'ee durbummaa ilaaluu yookaan immoo durbummaa akkamitti barama yookaan dubartiin takka durbummaa qabaachuun ishii maalidhaan barama? Akkamitti barama? Saayinsiin maal jedha? Waan jedhu kanarraa jechuudha. Egaa jalqaba irratti haala afur wayii jalattan yookaan gaafilee gaafatamaa turan bakka afuritti qooditan kanaan dhufee isaanis tokkoffaa durbummaan kun maalinni? Hiikumti durbummaatu maali? Lammaffaa durbummaan akkamitti barama? Haala kamiin durbummaan dubartii tokkoo barama? Sadaffaa durbummaa ilaaluudhumti kunuyyuu baruudhumti kunuyyuu durbummaa ilaalumti kunuyyuu yookaan teesti gochuun yookaan virginity teestiin kunuyyuu seera qabeessaayi. WHO maal jedha waan kana recommendationiin akkasii jiraayi. Sartifikeettiin yookaan immoo haallitti ragaa kana namaa kennamu ija seeratiin akkamitti ilaalamaa kan jedhuu fi arfaffaan immoo durbummaa ilaaluun haala kam jalatti deeggaramaa yookaan immoo ija saayinsiitiin durbummaa ilaaluun haala kam jalatti yookaan immoo kondiishinii akkamii jalatti durbummaa ilaaluun gorfamaa yookaan deeggaramaa yookaan dirqama ta'a kan jedhu kanarree isinitti himaa jechuudha. Egaa kara gaafii jalqabaatti yoo deemnu durbummaan maali kan jedhu irraa gaafa kaanu egaa wanna kamiyyuu hiika isaa baruurraa jalqaba wanta sanaa durbummaa jechuun it is nothing garuu membireenii yookaan immoo haguugduu qaama saalaa dubaraa gara alaatiin haguugdee argamtu jechuudha. Haguugduu qaama saalaa dubaraa karaa alaatiin haguugdee argamtu jechuudha. Haguugduun kun gosa qabdi isa sanarratti hin gallu. Haa ta'uti garuu karuma mata duree irraatti gaafa deebinu egaa yeroo baay'ee durbummaan kun afaan hawaasaati termii hawaasni itti fayyadamudha. Saayinsiinis garuu waan jedhu ni qaba. Kanaaf durbummaan dhiigni isaa akkasitti hiika saayinsiin membireenidha just haguugduu qaama saalaa dubaraa alaan argamuu fi dubarri sun qaamni saalaa ishii kan balaa irra geenyu yookaan immoo walqunnamtii saalaa godhuu kan akka hin goone kan agarsiisutti hawaasni kan hubatu jechuudha. Kanaaf durbummaa akkasii. Lammaffaa durbummaan akkamitti barama? Akkamittiin durbummaan dubartii tokkoo baramaa jedhudha. Durbummaan dubartii tokkoo kan inni baramu normaalii haala lamaanii. Haalli tokko ijaan ilaaluudhaan eenyutu ilaalaa? Hakimatu ilaalaa jechuudha. Maal ilaalaa? Akkan dura isiniin jedhisan haguugduu sun jirti moo hin jirtu? Haguugduu sun jirti moo hin jirtu? Haguugduu qaama saalaa dhiiraa dubaraa alarraan haguugdee argamtu sun ni jirti moo hin jirtu waan jedhu san ilaalaa jechuudha. Yoo haguugduu sun hin jiraanne yookaan dubartii sun walqunnamtii saalaa raawwatte yookaan balaatu irra ga'ee hin beekan walqunnamtii saalaattis ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf jira moo hin jiru waan jedhu san ijaan ilaalama. Lammaffaa immoo two finger test kan jedhamu jira. Haalli itti qubaan irree teesti ta'uu hin jira jechuudha. Haalli itti qubaan irree teesti ta'uu hin jira. Isa kanaanii garuu inni kun recommend hin ta'u jechuudha. Recommend hin ta'u jechuudha. Kanaaf kana haala kana lamaan durbummaan dubara tokko kan ni barama jedhanii ni barama jedhamee yaadamu irra caalaa ilaaluudhaani kanatu jira. Sadaffaatti gaafa ceenu durbummaa ilaaluun kunuu seera qabeessaa an jedhu kanadha jechuudha. Dubbii ijoon as jira jechuudha. Dubbii ijoon as bira jira. Durbummaa ilaaluun seera qabeessaa sartifikeetti namni namaa kennuu hin danda'a. Hakimni tokko fakkeenya Itoophiyaa keessatti dubartii tokko ilaalee
dubartiin kun durbaa jedheetoo saartifikeettii kennuu hin danda'u. Baay'ee durbummaa ilaaluun ija saayinsiitiin faayidaa hikimnaadhaaf kennu hin jiru. Haalaan dhumarratti isinitti himu tokko hin jira. Isa sanirraan kan hafe haallitti hiika clinical significance hin qabu jechuudha. Clinical significance hin qabu maaliif dubartiin tokko durba ta'uu baatte wanti inni significance clinically significant miti. Kanaaf inumaayyuu dablachoon bara 2018 kaasee virginity test baan godhe jechuun inni dhorkee jechuudha. Durbummaa ilaaluun kun akka hin barbaachifne baan godhe jechuudha hin dhorke. Kanaaf namni kamiyyuu amma test godhe dubara tokko ilaalee ati durba miti jechuu hin danda'u akka seeratti jechuudha. Jechuu hin danda'u. Inni kan two finger test inni durumas bakka baay'eetti appilikaabilii miti. Hin godhamu wantichi isaa mijataas miti. Inumaayyuu maal jedha dablachoon abuse dha jedha. Dubara sana abuse gochuudha jedha. Maaliif qubaan durbummaa ilaaluu jechuun that is bad practice. Akka bartee badaatitti kaasee jechuudha. Akka bartee badaatitti kaasee inumaayyuu sexual abuse dha. Dubara san abuse gochuudha jedhee waan yaadeef inumaayyuu testiin kun hin barbaachisu godhamuu qabu jedheetii jechuudha kan dhoowwe. Kanaaf fakkeenya yeroo ammaa kana durbummaa declare gochuun yookaan immoo dhimma biraatiif like reeppii maaliif ni danda'ama dhimma biraatiif durbummaa qabdu jechuun kun haala saniin haala dablachoon nuun jechaa jiru kanaan so hin danda'amu jechuudha. Kanaaf ija seeratiin haala dablachoon jedhu durbummaa dubartii tokko ilaalanii ati durba mootii jedhanii ta'u ragaan kennamu hin jiru jechuudha. Ragaan kennamu hin jiru. Isa wal qabatee kanatu jira. Inni biraa durbummaa ilaaluun saayinsiidhaan ni deeggarama. Yoo ni deeggara ta'e haala kam jalatti. Durbummaa ilaaluun kan inni significant ta'u yookaan immoo saayinsiidhaan itti deeggaramu haala tokko jalatti. Haalli sunis maalidhaa? Reep yookaan immoo dubara gudeedamte irratti. Dubara gudeedamte jedhamtee shakkamte irratti haayimanii ishiin ilaalamaa jechuudha. Dubarri sun haayimanii ishii intaaktiidha moo intaaktii mootii kan jedhu sanii jechuudha. Maaliif yoo haayimanii dubara sanii intaaktii hin taane yoo kan tiir ta'u ta'e tiirri sun immoo fireeshidha moo ooldiidha kan duraan tiir ta'e waan amma tiir ta'e kan jedhu kana hunda ilaalamaa jechuudha. Akkasumas immoo haayimanii san qofa osoo hin taane naannoo qaama saalaa dubaraa san bocoorraa dirmamuu wantoonni akkasii kun jiramoo hin jiru waan jedhamu ni ilaalamaa jechuudha. Kuni maalidhaaf? For legal purpose. For the legal purpose. Itti gaafatamummaadhaaf jechuudha. Maaliif wanti kun kiraayimii waan ta'eef namni waan san godhe dubara san gudeeduu dhiisuusa. At least rape jechuun actually intercourse qofa miti. Qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa dubaraatti seenuu qofa miti. Isaan alarree gudeeddiin hin jira jechuudha. Inni qaamni saalaa dhiiraa qaama dubaraatti seenu kun penetrative sexual assault jedhama. Yoommoo inni qaamni saalaa sun itti seenin non penetrative sexual assault jedhama. Lachanuu garuu assault jedha. Lachanuu garuu gudeeddidha jechuudha. Lachanuu gudeeddidha jechuudha. At least penetrative sexual assault kana jiramoo hin jiru jedhu kana yeroo san sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Itti gaafatamummaadhaaf. Kanaaf kondiishinii akkasii jalatti baay'ee ilaalamaa jechuudha. Kanarraan kanaaf haallitti durbummaa ilaaluun itti barbaachisu hin jiru. Komallee amma durbummaa hawaasni kan gaafatu like gaa'ilaaf namni tokko dhiirri tokko haadha manaa gaa'ilaaf dubara takka yookaan himmachuu barbaadu durba moo durbaa miti wantoota akkasiitiif inni akkasii immoo fudhatama hin qabu jechuudha. Wanti namni kana laayisansii ta'ee ofishaalii akkimni kana ofishaalii laayisansii ta'ee waan kana namaa kennu hin jiru saartifikeettii seeraa yookaan immoo beekamtii seeraatiin yookaan akkamitti akka ibsu na rakkise. Hin danda'amu jechuudha walumaa galatti. Ija seeraatiin hin danda'amu. Tarii dhoksaadhaan haallitti deermeet garuu wanta hiika wayii hin qabnedha jechuudha. Kanaaf isa kana kanumaan isinitti himuu dhufe gaggaafatamaa waan tureef yeroo baay'ee waan ispeeshaalii dhiironni gaafatamaa waan turaniifan mata duree kana qabadhee dhufe ani kanumaan irra isinitti himuu dhufe ammas irra deebiidhaan warri YouTube channel keenya haaraa taatan subscribe gochaa ammas gaafii biraa yoo jiraate commentii jalatti na barreessaa yeroo an biraa qabadhee tan dhufaa fayyaa ta'a.